argamtu. Amma dandeettii isa dhiisi. Ani hagana si bira turuun barbaadu si jammar baay'ee. Feenuu maal ta'aa jirta taa'ee Lagana goota hidhee si yaanni qaba. Maaltu ta'e wanta addaa tokko maaltu ta'e? Jee. Akka irratti na gaafattaa? Feenus wajjin guddadhee si baradhedhaa jetti qoy. Jee. Sidhaa? Ayilu koo wajjinan ture nan beekaa waliin guddannee ture. Oo akkas taanaan hiriyaa kan keedha kana uummatti wajjin qoda qoda taphattanii guddattan akkas naan hin jettuuf ma baaste? Akkoo nan beekan jedhee malee bakka jaalalaan geenye bara akka obboleessatti garuu ati gaaffiin si dhiyeessisantu baay'ee na aarse malee ani miidiyaa irratti kan dhaga'e. Ana taatee ati irratti Ayilu irratti aartere. Isatti maafan araati riyaa kootiimti miidhamu keetiitti tan gammada obbane. Ashamaa akka fune akkam jirtu hordoftoota firootuudha. Ani nagaa kootti nagaa keessanii nagaan keessan bakka jirutti isiniif haa baay'atu maatii kan koo yaada keessanii na cina jirtu na jajjabeessaa jirtu naaf jiraadha. Har'ammoo hiriyaa waggaa dheeraan booddee argadhee magaalaa Adaamaatti hiriyaa wajjin turredha. Bareedduu amala qabeetti bushee kana Feenis jedhamti maatii koo wajji balbala Feenis. Maqaan koo Feenis jedhama. Hiriyaa kootis ta'ee waggaa dheeraa adda ture. Amma garuu kunuu akka wal argannee jirra baay'ee natti toleera guddaa gammadeera. Innaa Feenuu koo akkamati? Nagaadha akkamati? Dansaa. Miidiyaa irratti waa argeen ture. Maal ture Feenuu koo? Yeroo duraa boonaa isa wajjin hiriyaa turte akkasii miidhee argitee jirta. Osoo hin turiin ammayyuu miidiyaa irratti kanan argee maalidha? Boonaa Feenuu dhugaadha yeroo baay'ee. Ayilu faana jirta miti amma. Feenuu koo yeroo baay'ee ifatti naasofne silkiin keessa hojjetu bas manarraan turreetis boonaa wajjin wanta jiru dhaabeera. Akkuma ati miidiyaa irratti argite boonaan shamarran hedduu wajjin ta'e isa obsee fi siistarii isaa wajjin maamaa wajjin yeroo baay'ee isa gorsuudhaaf yaalaatan ture. Garuu boonaan achuma jechuudha Feenuu. Agasii miidhee argitee miti amma xiqqoomallee turtu yeroo xiqqoollee fidhattu hagamu. Maallaan jechaa jirtaa Feenuu kunaaf hin galle? Ayilu faana maali miidiyaa irratti si argeera maal haasoftaa? Ati faana moo? Tansiif deema waan wanta ifa godhee sitti himuu barbaadeetanii beekte? Ifa na godhee garuu barbaade hojiirra kanan ishee dhufeeffoo kanas. Feenuu Ayilu wajjin akkuma jirtu ta'e jechuudha. Boonaa wajjin waan hin qabu hundayyuu dhaabeeraan amma jireenya bilisaa jiraachuun barbaada. Boonaan bakka akkan deebee naman taane deebii akkan jaalala namanne akkan namanne na godhee na biraa sokkee beekte. Yeroo sana keessa immoo jechuudha Ayiluun ati na cina ture bakka akka obboleessaatti akka hiriyaatti na wajjin ture dhugaa yeroon gadduu na wajjin taa'e yeroon gammadu na wajjin ta'e akkana nabdiin kunneef beektaa Adaamaa gan dhufeetis hin beektaa. Ati na ciran turre akka hiriyaatti si wajjin mari'achuu hin dandeenye beekti ati na biran turre. Hojiidhaaf ture garuu karuma namaatti illee na argachuu dandeessa ture garuu immoo miidhama keessanitti illee osoo xiqqoo turte jechuu barbaadee taana ni bara. Ammas Feenuu koo wanti siif hin galle yoo jiraate jechuudha. Ani fi Ayiluun hariiroo addaa keessa waan hin galle hin qabnu. Miidiyaa irratti koo oduu gadhiifame dhaga'een jira na sobuu barbaadde moo? Feenuu koo si sobuuf miti. Ayiluun na jaalachuu danda'a. Akka fedheyyuu jechuudha. Ani garuu isaaf gaaffii eeshi jedhu tolee jedhu hin deebisneef gaafsaatiif deebii gahaa laanneef. Ittan yaada tas gabbaa'anii ammaaf garuu yaada kana duubatti butiiti akkuma hiriyummaatti wajjin itti fufnaan jedhee nan Ayiluudha. Hiriyaasa ture miti hiree Ayiluun isaa amma boonarraa maaltu adda isa godhe maal tamanuu dandeessa amma? Ani koo boonaan namiidhee ati namiidha jechaa hin jiru. Ammas immoo isa wajjin rileeshinii uummadhee waan hin godheen jiru bakka akkuma obbolummaatti akkuma hiriyaatti wajjin jira gammaa Feenuu koo. Tokko gaaffii dhiyeesseera miti ree? Feenuu kooti maaliif nan hubattu gaaffii na dhiyeessuu hin danda'a ilmi namaa kamiyyuu gaaffii jaalalaaf dhiyeessuu danda'a ani garuu gaaffii isaaf hin fudhanne. Ammallee koo irraa hubachuu hin dandeessu isa darbee isa miidhamteetti hubattee kan fuuldura sirreessuu hin dandeessu haganumatti immoo maal jalqabde? Anumaan jalqabneen Feenuu koo moo jecha namaa dhageesse viidiyoochuma dubbatu si amansiise moo jechuma namaa dhageesse? Lakki boo waanumaan dhaga'e gurra kootiin dhaga'eedha amma obboleessa keetitti bilbilee moo dhiista? Maal jechuudhaan ani xiqqii keessa nagalchaa jirta moo ani koo kariyaa kootti si amanadheetan sitti haasaa jira waan hunda ifa baasee boonaa maal akka gochaa ture Ayiluu wajjin waan akka ta'aa jiru. Akkanatti siin eegne baran iddoo kanaatti siin eegne. Feenuu koo na hubadhu akkam ta'aa jirtaati. Akkamitti akkana gootare? Qoyati Ayiluu barbaadde moo ati barbaadde ati wajjin Araan isa argeera hojii isaallee.
Ishi maal agartee akkanaatti maal nan gorsi tureeti obboleessa kee yeroo bilbiluun maal barbaachise hin beekta maatii kee jalaa dhokadhee kana daamaa jiru akka isaan immoo kanan ta'a akkan kana godhu akka isaan hin barbaanne hin beekta. Akkas gochuu barbaaditi miti garuu hojii ati gootutu naarsee isatti na kakaasaara malee. Feenuu koo ati barbaadde ani siifan isa rakkoon qaba na Araani fakkaari isa ati maalan koo barbaade sanan boona agasi miidhaa argee bari hiriyaa koo turte miti miidhaa keettiin gammadaan. Ani akkasin jechaan jiru maali dharee naa galaan jiru akkas natti himaa jirtu ani isa wajjin reeshiniin uummanne ammas akkuma riyaatti jiraan sin jechaa jira. Ikkoo miidiyaa irratti kan gadhiifame maali dharee? Miidiyaa sana garuu jechuudha viidiyoo sana guutummaatti ilaalteettaa Feenuu koo. Laalee rakaa agasan garuu. Maal ta'a ta'u ishee amma maal ta'a ana riyaa kee erga namanni eenyuun amantaa? Amma dhiisuu hin dandeessuuni? Ana akka obboleessatti mallee yoomiyyuu dhiisu maaliif jennaan gadda koorratti cina koo ture gammachuu kootti cina koo ture na gorsaa ture akkamittan isa dhiisa qoyime nalaal. Indee inni immoo gaaffii si dhiyeesse karaa kun kan naarsee koo obbolummaa keessan hin jibbine. Ilma dhiiraati ka gaaffii dhiyeessuu danda'a maaf na jalatte jechuun danda'a nama sana. Okay. Baay'een aarsaarta garuu ani si gorsuufan hojii koo dhiisee dhufe ati garuu akkasumatti akkasii yaadee miti. Kottu baay'ee gammadeera anisuma argadhee wajjin haasoo kottu gammadeera garuu yaada akka yeroo natti kaastummaa baay'ee naari Feenu ati maaliif anan amantu? Si nama nagaruu yaa hundee kana goota hidhee si yaanni qaba. Maaltu ta'e wanta addaa tokko maaltu ta'e? Hundee akkaaratti na gaafattaa? Feenus wajjin guddadhee si baradheedhaa ati qoy. Hundee. Sidhaa? Ayilu koo wajjinan ture nan beekaa waliin guddannee ture. Oo akkas taanaan hiriyaa kan keedha kana uummatti wajjin qoda taphattanii guddattan akkas naan hin jettuufuma baaste. Ikkoo nan beekan jedhee malee bakka jaalalaan geenye bara akka obboleessatti garuu ati gaaffiin si dhiyeesse santu baay'ee na aarse malee ani miidiyaa irratti kan dhagaye. Ana taatee ati irratti Ayilu irratti hafteere. Isatti maafan hiriyaa kootiimti miidhamuu keetiitti tan gammada hoggana yaaddooti. Kuni dhimma miidhamu miti namni kun aanaan akka riyaatti boona si miidhee ture miti hiriyaa bakka boona diddiitti boona nan hin jedhin bakka maal taatu. Ana subadee maali ati garuu safana jaalala jalqabdee amma amanuun dadhabee garuu bichaa basuma. Feenuu anaan maaliif na namantu wanti jalqabee hin jiru. Already na jaalachuu danda'a mucaa namtichi kun yookiin immoo na jaalachuu dhiisuu danda'a. Isa nan beekani bara waliin guddannee. Obboleessattan dhagaa wajjin guddatte maaf isan gaafattu akkas ta'e immoo. Isaan amma garuu wallollee jirra garuu amalli isaa gaarii miti si miidhaa nama si ta'uu miti jechuu barbaadeet ammaaf nan hubattaati. Ishee akkuma obbolummaatti naaf haa ta'u akka biraatti nama miidhu akka obbolummaatti na wajjin haa ta'u. Arabisuma baay'ee na aarsaarta garuu maal yoo ati beeyyesus. Maanis al takka obboleessattan bilbila maatiittan bilbila jettee maaliif na doorsistaa Feenu moo? Ansi doorsisuufi miti indee hiriyaa kootiimti miidhamuu keetittan gammada hoggaa yaaddu. Si jammar malis no. Boonaani si gorseetu natti si erge bakka amma kana natti fakkaachaa jira. Ara isa faana maal waliin qabna isa faana? Maalan beekari amma si kuyyaan. Akkamitti na yaadati akkamitti na yaada jirta? Bakka anan gosa natti fakkaachaa jiru. Si jedhee dhufnaan indoomi boona faana walii galte nan jettaa? Feenuti maaliif na hubattu qoy? Laanchi biyya matichi andi farki? ለኔ ብትመጪ ፌንዬ ከኔ ከሱ ጋር ምንም ሪሌሽን የለኝም እንደ ወንድምና ጠየቃት ለማለት ፈልገው ለምንድን ነው እኔ ሰው አይደለም እንዴ ለምን ደግሞ አይጠየቀኝ እንዴት ነው የሚጠይቅሽ እንዴ ለምን ነው የማይጠይቀኝ እኔ አልፈቀርም እንዴ አትፈቀሪም ለማለት ፈልጌ አይደለም ከሱ ጋር እኮ ነው ያደግነው አውቃለሁ ልጁን ጸባዩን ሁሉ ነገሩን አውቃለሁ ያለ ሰው አይስተካከልም የትናንትና ማንነቱ የዛሬን ህይወቱን ያ ሰውዬን ይገልጻል እንዴ ፌኑ መጀመሪያም ተጎርተሻል ቢያንስ እኮ አንቺ ትንሽ እንኳን አትቆይም የምልክ ነገር ነው እኮ ነው ያናደደኝ አሁንም ተመልሰ እኮ አልተፈጠረም ፌን ይለኝ ምን ያልተረዳሽኝ ቆይ እንዴት ይጠይቅሻል እኮ ነው እኔ እንዴት ይጠይቅሻል ስቃልሽ ይጠይቅሻል እንዴት ይባላል ሰው ልጅ እኮ ነው ወይም ማለት ነው ወዶኝ ይሆናል ወይም ደግሞ ማለት ነው እኔ ሊፈትነኝ ይሆናል የጠየቀኝን ጥያቄ ለፈተና ፍቅር ጥያቄ ብለዋል እንዴ ሰው ልጅ እኮ ነው እኔ ምን አውቃለሁ ጨዋ አይደለም ቀምሻ ላይ የሚያሰው አይ እንጃ አልገባኝም ለምን እንደዚህ የምትሆኝብኝ አላንቺ ማን አለኝ እኔ ሌላ ጓደኛ እኔም እኮ ማንንም የለኝም ግን እንደዚህ አረብስማም ቢያንስ እኔ የምለውን ስሚ ከሱ ጋር ትሁኝ በቃ እኔ አልፈልግም ከሱ ጋር ስትሆኝ ደስ አይለኝም ለምን ደስ አይማይልሽ በቃ ደስ አይለኝም እንዴ ቆይ ፌን ደስ አይለኝም ብሎ ነገር አለ እንዴ ባንቺ መጎዳት እኔ ምደሰት ይመስልሻል አቃለው እኮ ፌኑ ግን አሁንም ምንም አልተፈጠረ ለምን ነው የማትረጂኝ ጓደኛዬ ሆኖ ወንድሜ ሆኖ አጠገቤ ቢሆን ምን ችግር አለው ወደ እንደ አከምቱ ዋና ከዚህ ከሰገሉ ደንደሰን ሚራ ከሲሰን የሳፍ ደኒ ilmana maati ilmina mamu jijjiiraman nazaratu danda indawum እኮ ፌኑ
baay'ee xiqqee keessa na galchaa jirtaan akkanaatti irratti kallattii dhaan bilbilee kootus inni gaaffii jala isaa akka isaaf hin deebisne. ኧረ Yoo እንዴ akka obboleettiitti na አንቺ walitti ጀለቲ ማለ አማለጋች ሲጀመር እኔ ስለማወድሽ ነው እኔ dhimmi kiyya sin galchu. እኮ ዋና ገልቹ ፈሲ ጀዴ ድፍኖ ነቲሞ ዋን ብራና እንጂ ሰርታ በር akkasumatti kaariyaatti akkatti natti ni himtu. amma dandeetii isa dhiisi ani haganatti bira turuun barbaadu sijammar baay'ee Feenuu maal ta'aa jirta taa'ee lagaasuuf yaa'oyi maali dhaafatanaan akkas baay'atu maaliif garuu qormaan akkas baay'ata qoy namni gammachuu kootiin